السلام عليكم ورحمة الله يا رجل قباتي إملا سينا قبيس أجائب قبو تاسف نجر ركنو وقنا كونسلي درجة قوتا مسلمة قدنا جمّا في قد قل جمّا ولين ميديا بركة قبرني جرا قدنا جمّا أنا ما نات إملا كان أنس شيخ قدا كبجما في جارلتما عالم بريدة كان وقات إرادة في نحو برسيسات ورن لكن داون الله أكبر داوننا كن يكنان مال هجنة maal jenne sheekni maalluun jedhan waan jedhu hanga xumura sagantaa keenyaa daawwataa viidiyoo keenyas like share godhaa miidiyaa keenyas subscribe nu godhaa nu faana bu'aa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaasiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa har'aadhaa hatti argamnu gaa aalima keenya sheeka keenya Sheek Aliyyi biratti keessummoonni isaan dubbisuudhaaf Saafii Yaayaa itti gaafatamaa kaawunsilii dargaggoota muslimaa giddugala magaalaa Jimmaa isaantu dubbisuudhaaf dhufan tokkoffaa irratti Allahu Akbar. Lammaffaa irratti Faayiq Zakiyyuu barreessaa kaawunsilii dargaggoota muslimaa giddugala magaalaa Jimmaa akkasuma barreessaa kaawunsilii dargaggoota muslimaa godina Jimmaa kan tahan aalima keenya sheeka keenya Sheek Aliyyi akkasumallee darasoota isaanii ziyaaruudhaaf isaan faatu dhufanii asitti argaman. Allahu Akbar. Akkasuma qannoo Shariif itti gaafatamaa kaawunsilii dargaggoota muslimaa godina Jimmaa kan tahan ziyaaraa Baba keenya alima keenya Sheek Aliyyiitiif dhufanii bakka kanatti argamanii jiran keessummoonni biroollee waliin dabalatanii bakka kanatti argamanii jiran. Allahu Akbar. Ustaaza keenya Ustaaz Faiz Fadlu miidiyaa barakaa kaameeraa isaanii qabatanii keessummoota biroo dabalatanii illeen dhufanii bakka kanatti argamanii jiran. Allahu Akbar. Egaa keessummoota keenyaa isin ziyaaraadhaaf bakka kana dhufanii isin dubbisuuf bakka kana dhufan waan ta'eef gara kanatti takbiiraa bareedaadhaan isaan simannaa. Sheenni keenyalleen nuuf dhufanii dargaggoota keenya takbiiraa bareedaan simanna. Allahu Akbar. Takbiiraan keessan hin geenye haga isaan dhufanoo Allahu Akbar. Takbiirtaa keessan itti dabalaa gabaabaan dhufanii jiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Keessummoonni illee dhufanii jiran. Allahu Akbar. Egaa inshallah ta'ala hayyakumullah. Gama sheeka keenyaa kan dabarsinu tahaa isaantu salaammatanii baga nagaan dhuftanis jedhanii keessummoota illee simatanii ana haa dhufu jedhanii نرد سلامتني قرب بابا كينيا شيك علي دبرتنا مي تكبيرا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيسموني كينيا كنا كانوا رفتن كنا ستين يادتن خير ربي سنها يادتو بقانا كانوا رفتن سنين جنة كنا في همس ربي سن الرها جالتو رفو كيسن باريچينت تغمنا كليس اللي سنيقاتو رواركتن بيكنو جنتما isin dhaggeeffachaa turre ammas immoo nu dhufuu keessan gammannee jirra baga dhuftanii rabbi isin haa milkeessu waliin rabbi nu haa milkeessu gaha deemaa jirru gala deemaa jirru rabbi nu haa gahu jecha maqaan koo Qannoo Shariifin jedhama walitti qabaa kaawunsilii dargaggoo godina Jimmaati har'a sheeka keenya sheeka guddaa sheeka kabajamaa Sheek Aliyyi as daawwachuudhaaf kan nuti dhufne haaluma isaaniitti jiran tarii kaawunsiliin erga dhaabatee yeroo dhiyoodha ammallee miila lamaan hin dhaabbanne reef dhaabbataara aanolee garaagaraa deemne kaawunsilii dargaggoo hundeessaa jirra miidiyaan barakaa waan akkasii ta'ennaan dhufne laaluu inshallah gara fuulduraatti yoo rabbi jedhee waliin hojjannaa kaawunsiliin majlisaa wajjin kan hin hojjetu amantaa islaamaa guddisuudha bakka qaraatii rakkoo jiru hamma danda'ameen furuudha waan ta'eef galatooma hayyooma isaaniin jennaa. Saafii Yahyaa Hajiinaan jedhu walitti qabaa kaawunsilii dargaggoota musliimaa Oromiyaatti walitti qabaa giddugala Jimmaati.
kan dhufne asuma magaalaa Jimmaayyii sagantaan nuti hadda dhufnee fi obboleeyyan keenya jarree Faayiz ziyaaraa miidiyaa barakaa ziyaaraa Sheeka Aliyyi bira qabna jennaan nutis akka kaawunsiliitti waan kana bira waliin irratti hirmaachuu qabna jenneeti kan nuun dhufne. Inshallah akka obboleessi koo Qannoo Shariif jedhe inshallah kaawunsiliin dargaggoota godina Jimmaas ijaarameera. Kan aanaa kanaas immoo dhiheenya bultii torbii darbe ijaaramee ture. Inshallah kaawunsilii dargaggoota aanaa maannaa waliin taane akkasuma kan godina Jimmaa waliin taane gara fuulduraatti bal'inaan kan iddoo akka kanaa irratti wanti biraallee hafe ziyaaraa waan rakkina jiru amma humna kaawunsiliitiin waan furamuu qabu furaa. Ollee wanti biraa dhabame niitoorkii isaas walitti cimsaa sheeka ziyaaraa darasoota keenya jajjabeessaa inshallah kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Kaayyoon kaawunsiliin inni guddaan kaawunsiliin dargaggoota musliimaa Itoophiyaa ergi hundaa'ee reef gara waggaa tokkooti sadarkaa Oromiyaattis hundaa'ee akka giddugalaatti hundaa'ee godina Jimmaa aanaa maannaa jedhee inshallah ganda kanas dhiheenya ni qaqqabaa hanga masjiidaatti ni dhufa jechuudha. Kaayyoon kaawunsilii dargaggoota musliimaa inni guddaan dargaggoota gahoomsuudha. Dargaggoonni musliimaa akka gahooman gochuudha. Tarbiyaa dargaggoo irratti kan inni hojjetu. Kanaaf nutis waan kana abbummaadhaan bira dhaabbannee dargaggoonni keenya akka qaraanu sheekni keenyas jabaatanii hamilee taanee fi akka isaan qaraasisan haalli deemsi baruuf barsiisuu kun akka inni addaan hin cinne yookaan akka inni gidduudhaan hin dhaabban sirriitti akka inni deemu nutis kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Maaliif kaayyoon keenya inni guddaan dargaggoo irratti hojjechuudha. Dargaggoo immoo karaa diiniitiin gahoomsuudha inni tokko. Inni lammaffaa immoo akka dargaggoon kun misooma biyyaa irratti nageenya biyyaa irratti biyya kana guddisuu irratti akka inni hirmaatu taasisuudha jechuudha. Kanaaf kallattii diiniitiin inni kun darasoonni keenya bor gahoomanii akka jarri diinii kana fuulduratti dhaloota dhufuuf ceesisan egeree dhufu barsiisan ulamoota hamma jiran akka jarri bakka bu'an hojii guddaa irratti hojjetamaa ragatii ta'eef jecha akka kaawunsiliitti immoo caasaalee adda addaa qabna sektara hojii jechuudha. Sektara hojii keessaa inni guddaan immoo damee barnootaati jechuudha. Damee barnootaa irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjennu jechuudha. Barnoonni diinii akka inni sirriitti dhaloota dhufuuf darbu dargaggoonni keenya sirriitti beekumsa diinii akka jarri qabaatan barnoota akaadaamiitiinis akka jarri deeman inshallah waliin deemna. Inshallah gara fuulduraatti hojiin nutti baay'achuurraan kan dudduubbeetti nu harkisuu hin baane fedhiin hawaasa musliimaa reef ijaaramaarraa qaawwi jiru hedduudha bal'aadha. Qaawwi jiru bal'achuu waliin gufuu nutti hin taane darasootuma as jiranu kana warra godina Jimmaa wajjiniin walitti qabaanii fi barreessaan injiinar Faayiz nu waliin jira. Akka karooraatti qabannee darasoonni as jiranu kun darasoota ilmiinaawii qaraa jiranu akka dhageenyetti cinatti immoo barnoota akaadaamii akka jarri barachuu danda'an. Maaliif barattoota sammuu addaa darasoota sammuu addaa yookaan aktiivii ta'an as keessa jiran jara kana akkamiin sisteema haala kamiitiin yeroo gabaabaa keessa waggaa 3-4 keessatti darasoonni kun akkamitti hanga kutaa 8-9 gahuu danda'an isa jedhu sisteema adda addaa waliin eenyu taane asiin qiraatii jaraa qaraa bukkeetti immoo barnoota akaadaamii akka jarri hordofan maaliif haala qabatama yeroo wajjiniin addunyaan maalitti ajoomte teekinooloojii adda addaa AI'n addunyaan fagaatee jira. Barnoonni akaadaamii immoo kanaafis gatii barbaachisuuf jecha kana cinatti darasoota wajjiniin inshallah akka kaawunsiliitti kaayyoo keenya irratti hin hojjannaa. Waan tokko tokkos immoo wal gargaaraa isinis immoo du'aa inuu kadhataa akka kaawunsiliitti kaawunsiliin kun akka inni jabaatee miila lamaan dhaabbatee kaayyoo gaameef kan akka inni godhu inshallah hojiin keenyas hojiidhuma sheekaati jechuudha. Sheekni darasoota dargaggoo kana gahoomsaarani qaraarani qaraasisaarani nutis immoo dargaggoota musliimaa kana gahoomsuu irratti kaayyoon keenya inni guddaan kaayyoo wal fakkaataa qabna. Dirqama isin tajaajiluun isin bira dhaabbachuun dirqama keenya isin immoo du'aa inuu kadhadhaa akka rabbi nu laaffisu inshallah waan hedduu waliin hojjannaa. Dhufuu keenyaaf baay'ee gammanneerraa bareechineetti qophoofneen dhufne isa kaleessaa aanaa biraa turre hojiidhaaf hadha immoo
inshallah waan kana mee zajarreetuma wal barreetuma gara fuulduraa walitti deemna jenneeti inshallah walirraa fagaannee wal sadaachuurra walitti dhihaannee waan jiru wal hubataa waliin deemna isa jedhuudhaaf dhufne inshallah waa hedduu hubannee galla gara fuulduraatti immoo bal'inaan kana irratti hojjennu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa gaala dhufnu akkasiin seene haqiiqatan erga dhufnee kaanes miira keessa seenneerra wanti jiru waan baay'ee nama gammachiisu dargaggoon umrii kanaan bakka danuu dhaabataa jira bakka malee dhaabataa jira dargaggeessi umrii kana umrii shabaabummaa isaa akka kanatti ilmi irratti dabarsuun bareechee waan nama gammachiisu nus waan barumsarraa barannu jechuudha irra hedduun dargaggoota bakka malee dhaabataa jira umrii isaa gati teenaan nustis akka kaawunsilii dargaggoota musliimaa Itoophiyaattis dargaggoota kana akhlaaqa sayyi'aa irraa gara akhlaaqa gaariitti fiduudha. Akhlaaqa namaa ammoo jalqaba kan tolchu ilmiidhuma rabbiiti malee waa biraa miti. Waa nyaachuu waa dhuguutu hin ta'in beekumsa diinii barachuudha. Yaa namuma rabbiin beekutu rabbiin sodaata gatii ta'ennaan ustaazii keenya bareechinee galateeffannaa kana nu gochuu isaaniitiif nummoo amma waan isaan ta'aban kana ta'abii isaanii itti fufsiisuudhaaf waan jiru walkuma obboleessi keenya saafiin nuu kaase akka dargaggoota godina Jimmaatti isa ta'u akka gala Jimmaatti majlisa godina keenya wajjin haasofnee waan sirreeffamuu qabu hundi keenya yoo hamma dandeettii keenya inshallah kanaan booda hojiin manaa guddaan nu eeggata waan ta'eef bakka ilmiin halqaan ilmii jiru kun akka sirriitti itti fufee deemuuf wanti furmaata barbaachisu hin jira gatii ta'e jennaan nu eegaa turtanii kaleessa aanaa biraa dhaqnee guyyaa deebina jennee walii qaxaree turre obboleessa keenya Faayizii wajjiniin hamma dandeettii keenyaatiin isin bira dhaabbanna inshallah wanti biraa yoo hafe waa'ee ilmii kanaa beeksisuudhaan namni hin beekne amma tokko baala beeka tokko muka beeka akkuma jedhamu nuti waa tokko yoo hin qabaanne illee isa qabu wajjiniin akkamitti walitti fiduu dandeenya inni ilmii shari'aa qabu inni diinagdee qabu akkamitti shari'aa isaa gargaaruu danda'a inni beekumsa akkaadaamii qabu isa shari'aa wajjiniin akkamitti walitti deema walitti hidhamiinsa kanallee biyaansi kara siistemaatii walitti hiinee yoo rabbi jedhe sababanii taana jennee yaanna ustaazii keenyas kanarratti du'aa nu godhu nuyi aanolii ijaaruurra jirra amma anaada nuunnuufa kanaafuu erga ijaarama kana xumurree kaane wanti ijaaramni barbaachiseef waan akka kanaa yeroo gabaabaa keessatti yeroo salphaadhaan waliin ga'uudhaaf gatii ta'ennaan ijaarama xumurree kaane gara hojiitti ni seenna gaafa gara hojiitti seennu immoo awlawiyyaa tasaa ilaallee isa kamtu irra muhimmii isa kamtu irra daruurii waan jedhu ilaallee wanta hojjennu ta'a gatii ta'e jennaan har'a dhufnee isin ziyaaruu keenyaaf nutis baay'ee gammanneerra isinis du'aa nu guutaninnaan rabbi karaa keenya nuuf laaffisu hundi keenya iyyuu manuma tokko ijaara gatii ta'ennaan waan hojjennu keessa akka rabbi ikhlaasa nuu kaa'u ustaaziin keenyas barichanii du'aa nuuf kadhatu wanti hafee yoo jiraate immoo qobaatti takhasusatti wanti waliin haasofnu ni jiraata waan ta'eef inshallah har'a jalqabneerra yoo rabbi jedhe amma jirrutti aafiyaa qabaannee qaamaan nagaa taaneenaan isin biraan hafnu yoo rabbi jedhe isinis du'aa nu godhaa jenna. Egaa dhaamsarraa boodaa nu dhaamanii du'aayiidhaan nuuf haa goolaban baabaan keenya. Akkuma kana rabbi isin haa gargaaru deemsa akkanaa deemuun waan barbaachisaa hawwii darasaallee mutaallimu barumsatti kan kaasuudha. Yoo akkana ta'e malee namni bakka jirutti gatamee akkuma jirutti akkuma durii sanatti hafnaanii namni illee waan biraatiin shaagalamee waan biraa waan ijaan argaa jiru kanaan ilmi irraa deebi'uutu mala. Yoommoo kana bira dhaabattanii abshiriin illee waan tokko abshir jettanii eessatummoo hidhina qabaa eessaan hidhata nama waa guutuu danda'uun illee gurra buuftanii bakka rakkoon jiru gurrumaallee yoo qabaattan waan guddaadha. Darasaan kun illee hamma asitti argitu malee wallaggaa arfanirraa as jiru. Wallaahi kana wallaggaa arfanirraa jiru bakka tokkotu nafiin. Tu gaafattanii tokko tokkoon eessarraa dhuftan tu jettanii wallaggaa arfanirraa ka'ee dhaabachuu danda'a. Ilubbaa boorirraa as jiru. Godina hundarraa iyyuu jiru akkuma kana Hararirraa illee namni as jiru jira biyya hundarraa jira waan ta'eef hamilee keessan gizee akkanatti isin darasaa bira dhaabbattan abdiillee godhata biyya isaatiif illee jabaatee kan qara'u ta'a isa qaraa jiruun illee jabaadhaa waliin jedha waan ta'eef akkanumatti itti jabaattanii nus immoo kanarratti jabaachuu keessanii du'aa isinii kadhannaa isa dhuftaniif illee rabbi isinirraa haa jaallatu hammallee rabbi isin haa gargaaru biyya keenya illee ijaarsa kana fakkaatu rabbi nuuf ijaaru walumatti immoo nama waan yaade sana bakkaan gaatee ilmi isaa ol qabee ol qabamu rabbi nu haa godhu nama jechuu diinii isaa eegamu rabbi nu haa godhu bakka itti deemaa jirruun walumaa wajjin rabbi nu haa geessisu waan kan kana dhaamsu immoo rabbi nurraa haa deebisu isa giidoon qaba jedhu giidoo isaa rabbi nurraa haa deebisu isa malan qaba jedhu mala isaa rabbi nurraa haa deebisu
bakka jirtanutti rabbi isin haa gargaaru muta'allima keenyas tokko tokkoon aalima ta'e rabbi nuuf haa galchu kanaaf inshaallah akkanumatti deemtanii bakka hundaa ilaaluu itti gammannaa kana isinii dhaamna jabaadhaa rabbi isin gargaaree as kan geessanii ittuma fufaan isiniin jedha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fidaa sanallee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaan kuni namoonni bakka garee jiranu kan haadha siraa duuteerti biyyaan baa jiranii kan immoo abbaa haadha siraa du'anii jiru. Jarri kun du'aa kadhatu jennaan gaafa du'aa kanaan marsa lammaffaa kaawwatu dhufu alhamdulillah rabbil alamin. Kana ijoolleen kan bitachuu hin dandeenye jiru jiras keessa ijoollee haadhaaf abbaan jira amantii biraa jiru ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne jiru. Gargaarsa kanaatiif immoo hamma dandeenyu bira dhaabbanneeti hamma qalama jaalladhee inshallah gara fuulduraatti immoo guyyaa tokko illee isin raafachuu waadaa kootiif waadaa rabbii inshallah kanaafuu ummanni ustaazni keenya kanatti du'aa inni fardiira Al-Futuhatul Qayyumiyya Allahu akbar, Allahu akbar. Mashallah rabbuna kan immoo kan bakka bu'ee nuu kennu hangafa keenya Doroba kaawunsilii dargaggootu bakka bu'aata ijara keenya nuu bu'ee isaanitti nuu kenna inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Mashallah. Kun amma ijoolleen kun bakki jira ta'anii qaraa kun gaha miti. Waan jira amma loo miti. Bakka ustaaza kana amma loo miti. Kanaafuu maa kana ilaalaa. Mee kana ilaalaa. Bakka jarri yogguu roobni roobu jarri hin dheeffatu. Kanaafuu bakka yeroo sana kitaaba baafachuu hin danda'anu. Isa kanallee inshallah akka dhufnee hojjechiifnutti inshallah rabbuna gara fuulduraatti abdiin qaba. Kana biratti immoo wantan kaawunsilii dargaggootii jechuu barbaadu galatoomaa jaadhaa kan dura buuteen dhuftanii nu qaqqabdan isin jechuudhaaf. Galatoomaa jedhanii du'aa katti kadhatan gaa gara baabaa keenya dabarsina. Mashallah rabbi isin irraa jaallatu rabbi isin irraa jaallatu akkanuma isin haa gargaaru waan guddaa isin haa gargaaru rabbi isin haa gargaaru rabbi isin haa gargaaru rabbi isin irraa jaallatu tokko tokkoon itti fayyadamuun isa kitaabaa isa qodaa rabbi isin haa fayyadu rabbi isin haa gargaaru mindaa isa rabbi isin haa kennu gocha guddaa gootanii amma jalaa jalqabdan kana rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu waan guddaa rabbiin bakka isin haa buusu akkanuma immoo rabbi nuuf haa wakkalu nama akkanuma bakka isaa dhaabatu bakka keessan dhaabatu rabbi nuuf haa dabalu yaa rabbi yaa Allah muta'allima asitti qaraanu aalima rabbi nuuf haa godhu ilmiidhaan rabbi nuuf haa deemsisu isiniif ilmi barakaa rabbi haa dabalu ilmi barakaa rabbi isinii haa kennu dhuma hundaa ilmi rabbi nuuf haa dabalu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Namni dura bu'e abbaa miidiyaa barakaa kana Faayiz Fadiluu miidiyaa barakaa ulamoota bakka dadhaban akkasuma masjiida madrasaa muhaadaraa baadiyyaa magaalaa hunda keessa deemee kan waraabu kan jara kanaafillee sababaa tahee nuuf waamee bakka kanatti nu affeeree jedhee dura keenya kan deemaa jiru abbaa kaameeraa miidiyaa barakaa kana nama akkaan jaallannu galatoomaa nuufillee jajjabeessaa rabbi jazaa haa kafaluufi jennaani ammallee gaa akka isaan nu ibsan warra dura bu'ee waan kana nu godhee dura bu'aa dargaggoota Jimmaa baay'imne galatoomfannaa ammallee gara fuulduraatti kun wal baruudha malee hojiin keenya namni qaraatii dhabe akka qaraatii isaatti cimu namni rakkate akka inni rakkadhe jedhee waa dhabe jedhee akka inni qaraatii irraa obboo dandeebine namni gahee dargaggummaa isaa gahee islaamummaa isaa baree fuuldureetti akka inni cimuuf nuti ammallee isinii wajjiniin jirra isiniin du'aayiidhaan nu gargaaraa jedhanii isinillee du'aayii jabeessitanii fi galatoomaa baabaa keenyaanis galatoomaa itti cimaa isin darasoonnilleen itti cimaa waan jabaatti jirtanii ganaadhaaf isinii wajji jirraa isiniin jenna. Hedduu galatoomaa isiniin jenna asitti dhuftanii dheengaddaa dhuftanii nu laaltanii yaada tokko tokkos amma danda'amaa ta'e nurraa fuutanii adda amma danda'amaa ta'e firii egaa taabii keessanii agarreerra inshaallah sakaanis egaa arguudhaaf abdii guddaa qabnaa yuxaali'u tarikatahu jedhamti Ibraahim gaafa dhaqe achitti gatee ka'u Ismaa'iliin achiin booda inni hordofe waan isaa achitti gatee inni himne inshaallah sinariyyuu warruma waan eega rabbi maqaatti baase
tottoo'atu irratti maal rakkoon maaltu jira jechuudha. Egaa rakkoon kun naa sheer godhamee jedhu amma ta'e wayii akka kaleessaan ta'u nuti akka gaafa duraatti hin jirru amma maasha Allah fuulduratti abdii guddaa insha Allah rabbiin eegantanaa isinirraa qabna jennee yaanna gahee qabdan as keessatti waan guddaa insha Allah akka rakkoo addaraashaa kana kun argaa jirtanii iyyaa jira jedhee iyyaa jira insha Allah. Birmattan rabbiin eegantanaa irratti nu birmattan jennee yaanna sinariinuu karaa miidiyaa barakaatiin warra sitti dhuftanis miidiyaan barakaas waan kanaaf sababa ta'uudhaan waan guddaa rabbiin egaa isaaf ta'u jecha hedduu galatoomaa siniin jenna milkii guddaa rabbinu haa badhaasuun insha Allah waan guddaa gaasitti amma danda'anuun birmatanii jiranii warra rakkoodhaaf sababa ta'eedha jedhee miti bal'inaaf badhaadhinaaf warra sababa ta'e rabbi jira haa taasisu. Aduwwiin sawwa jennan qaama jiraarraa biyya jiraarraa maatii jiraarraa rabbirraa nu haa deebisu warra immoo irraa fe'ate haadharraa abbaarraa rawdatun min riyaadil jannaa keessa rabbinu haa kaa'u. Akkasitti darasoota taa'ee nu dhaggeeffataa jiru kun darasoota jajjabaatu nuu ta'anii ta'a jennaan nuu ta'anii waan jara rakkisee jiru hunda rabbi jalaa nu haa teessisu. Wallaaluma biyya keessa akkasitti nu fiiskaa jiru kanallee nu keessaa buqqiseedha walumaan rabbi nu haa milkeessu. Rakkinaan sheer godhamne balaadhinaan warra sheer godhame rabbi nu haa taasisu. Rakkoon masjiida kana ammallee reeftu qamalee ammallee hin gargaaramne waan ta'eef gargaarsi miidiyaa barakaatiin hordoftanii hundi keessaniyyuu akka nu qaqqabdanu jedha miidiyaa barakaa kanas akka nu jajjabeessinu jedha hamilee gaarii. الممنوع من الصرف waan sarfii irraa dhowwamu dubbatama. وإلا ما لا ينصرف Ammas waan asliin arrabamu irraa maa laa yansarifuu malee jechuudha. والاسم المعرب Ismi arrabamaa ta'ee الفاقد للصرف sarrafamuu kadhabe tanwiina kadhabeedha. الذي هو التنوين Sarfiin sun immoo tanwiina jedhamee kawaamamu garii biratti وحده qophaadhuma isaa بوجود علتين فرعيتين illaan lama damee taate jechuudha isa keessatti argamuudha ismii sana keessatti mamnu'a mina sarfii keessatti من علل تسع illaa sagalirraa واحدة تقوم مقامها takkaa illaa tokko jechuu bakka illaa lamaa dhaabattu akka alifii ta'anii isaa mamduudaafaa maqsuuraafaa takkaa siiqaa muntahal jumoo ifaa illaa tokko taatee bakka illaa lamaa ka dhaabattu ka keessatti argameedha. ما سيأتي في آخر الكتاب Ganaa dhufa jechuudha akhira kitaaba kanaatti. وأما الجر Jarriin فليس داخلا في مسماه musamma tanwiin musamma sarfii keessa galaa miti. بدليل أن الشاعر Shaa'ireen متى اضطر egaa rakkate إلى صرف الممنوع maalaan sarifuu sarrafuutti egaa haajome نونه nawwanuu isaatii fi وإنما حذف kagatameef immoo تبعا لحذف التنوين tanwiinni gatamuu hordofeetii gatame. لأنه لو جر Utuu ka jarraramu ta'e بعد حذف التنوين tanwiinni gatamee kaanaan لالتبس بالمبني على الكسر mamni jalal kasriidhaan wal fakkaata. كنزال ودراك Akka sanaa fakkaata. Kanaaf tanwiinichi gatamuu dhabe. ويجر بالفتحة Alaamaan jarriifatii taare نيابة عن الكسرة kasriirraa. حملا للجر على النسب Jarrii karaa nasbii yaasuudhaaf jarrii ka nasbii irratti hammaranii waan majruura ta'e karaa mansuuba ta'e yaasuudhaaf دون غيره ka biraatii miti jechuudha. Jarri karaa nasbii yaasuu malee karaa rafiidhaa ka yaa'e miti. Yaa adiyyan jedhaa jira. Tanwiina wayii dhiiseema jarriin immoo hin finne jarriin hin jiru. Kanaafuu jechuudha qooda keessaan qabuuf inni. Musamma sarfii لا يسمى صرفا والصرف تنوين أتى مبينا ليس الكسرة فيه شيء كذا كان زاليفا تناول فكاتل يشومو وتوجد شو لريكونو وما لا ينصرفوا كسريتو من أولو ليش يجوا إلى مالي والفكات ممنيجي على الكسري أول فكات كان أفنو ونري كان يمور أبتي بيكسيسوف لأن الفتحة إلى الكسرة فاتيتو غير كسريتي أقرب منها إلى الضمة غير ضمات دياتشورا فهملت على الأقرب isa dhihoo ta'e irratti hammalamtee karaa isa dhihoo yaafamte نحو مررت بأبدل منه akka jedhan kana qariibuun jechuudha. نحو مررت بأبدل منه Akka jedhan kana
وبمساجد akka jedhan kana وسهراء akka jedhan بأفضل من أفضل لا الوصية وزن الفعل سهراء سالفتان الممدودة قبوفي مساجدين مو سيقامن تالجمو إسا مثال سات وهذا الحكم مستمر فيه ما لا ينصرفه كستي على من جرفتي تؤون دوما نديمو إلا مع يوالي قباته ملئ أو بدلها أو بدلها بدل سيتي وجنوته ملئ أكا أمي لغاهم يركستي تأجر سنة سواء كانت ألين تاتوس موصولات تاتوسي أو معرفة كان تعريف فجد تاتوس أم زائدة كم مزيدات تاتوس نحو مررت بالأفضل إسجلن كنا أو بالمزيد أكجلنو باليزيد تا أو باليزيد أكجلن كنا سي زائدات بالأفضل نسي معرفات علينا أفعل التفضيل لمعرفة جنجر إنك اليزيد زائدة وقد تزاد لازما كاللاتي أكجل نجرسا وباليزيد برو وباليزيد ألين اليزيد على ما وانت في زائدة جمان كيسا أنا كمي جند كمي بكي بوتان مجلسا ألقى نحوي كنت يرجم بوتان ما أنو تجركون جمان كيسا بكي نجركوني جند دو يوتولي أنا مانا ودينا جما namni danuun beeka egaa dooyyoo gizee jedhani kanumaan beeka dooyyoo tolii jedhama gandi keenya bakka ittiin kun immoo keessaa bottoo jedhamte akka jiga keenyaatti jiga bottoo dooyyoo tolii aanaa maannaa godina jimmaa keessatti argamti jenna. Ilmiin nahwii akka godina jimmaatti sheeka keenya sheek Aliyyi dooyyoo bakka kanatti argama garuu namni sagalee keenya kana dhagahu jirtan yoo ifiif hin dandeenyellee sheer goote waan khayrii wanni ati khayrii sheer goote waan khayrii ati laayik goote waan khayrii ati dabarsite laayikiin kankee sheeriin kankee wanni ati goote hanga guyyaa qiyaamaatti siif deema. Bootaan kun bootaa mijataadhaa miti lafti irra taa'amaa jiru kun sharaarra taa'amaa jira bakka alqaan itti baratamaa jiru kanaafuu hanga dandeessee waan kana bira dhaabbadhu chaalenjii birrii 200 maan taane birrii 500 maan taane 1,000 maan taane waan kana akka isin bareechitanii alqaa ilmii kana lafa qabsiiftan habarsiisus habaratus kadaawaa godhus kasheer godhus kamaallaqaanis bira dhaabbatus gahee hanga silaa dandahame hundaan bahatamuu dandaha malee waan tokko qofaanii miti isiniin jenna wanuu barakadhaa isiniin jenna gara karaa miidiyaa barakat kanaan warri dhuftanii inshaallah asirratti damee keenya inshaallah babal'ifanna bi'iznillah ittanii rakkoo muslimaa qooddattan gaa inshaallah hedduu galatoomaa isiniin jenna warri fiddanis warri fidamtanis warri waamtanis hedduu galatoomaa isiniin jecha inshaallah rakkoon as keessa jiru akkuma beekamu kunoo akka hawaasa kana argaa jirtanii warri biyya keessaas warri biyya alaas argaa jirtan inshaallah rakkoo as keessa akkuma gadda jenna himuun barbaadu lallabataa jira himataa jira rakkoo addaraasha kanaas wal qabsiisee rakkoo naannoo masgiidaa kanaas inshaallah wal qabsiisee ammoo rooba kanas akka waan ittisu rabbiin eegantanaa beektanii simbira jira akkuma obboleessi keenya jedhan inshaallah wama xiqqaasiiti waan nu biratti faa dhufee guddateetuma jennaan jenne malee akkas biraatti faa waan xiqqaasiiti inshaallah rakkoon kun gurra kee calluman jedhinsiin jenna amma dandeessaniin karaa dandeessaniin eeyyama rabbiin eegantanaa irratti nu birmadhaasiniin jenna warri biyya keessaas warri biyya alaas kunoo lammiin keessan akkasitti gaa inshaallah tatta'aa jiranii waasinii barataa jiranii isinii cimaa jiranii asitti nu cimsaa isiniin jenna. Warri asii barataa jiran kun warruma magaalaa Jimmaa kana qofa moo godina Jimmaa kana qofa moo godinni biroollee as keessa ni jiran? Godinni biroo Wallaggaa Arfanirraas argamutu gaafattanii amma Wallaggaa Arfanirraa gaafattan nama kaaftanii dhaabuu dandeessu. Fakkeenyaaf warri Wallaggarraa dhuftan kaa dhaabadhaa wayiif Allahu akbar. Dhaabadhaa rakkoon qabu. Walumaa kakaa Dhaabadhaa kaatuma dhaabadhaa. Kaa dhaabadhaa. Allahu akbar. Dhaabadhaa akkana naa garagaraa ilaala. Dhaabadhaa hundinuu fayyii qaba. Allahu akbar. Achis hin tola asitti hin tola. Allahu akbar. Allahu akbar.
kana wallagga arfan irraa jiru isa godina Jimmaa isa godina Harar irraa isas jira biyya hundarraa Shawaa irraas jira godina baay'ee irraa jira isa wallaggaa keessatti waan nu jira isa wallaggaa waan nu dhibu jira waan amantii kana hojii rakkataniif utuu akka kootiitii jara wallaggaa akka nama waa safaruutu safaree hadda kenneefi jennaan hadda galanii biyya jara tajaajilanii barbaade kanaafan maqaa jaraa dura dhahe malee godina hundarraa jira jechuudha kanaafu alana qofaas immoo miti eeguma gaafa jalqabnuutii takkaa wallagga keessa dhabamee hin beeku bakka meeqatti nama meeqa qubsiifne jirra bara darbe nama meeqa qubate sanaan asittis sanaan durattis bara 92 jalqabne eega jalqabne namni eega sana jalqabe hamma hadhaa wallahi bara 92 jalqabsiise eega sana namni numa dabalataa jira nama meeqatu lakkaawutii namni qubatee jiru nama danuudha wallaggaanis Lubbaaboris asirraa gara biyya hundayyuu Harariin jira darsuun tasirti qaree asirraa ba'e jechuudha kanaafuu gaa biyya hundarraa jiran jedha wannan wallaggaan kaaseef keessatti quuqamuuf malee egaa qara'uun jaraas bareechee nu gammachiisa waan ta'eef kanan jedhe malee biyya hundarraa jira jechuudha. Allahu akbar, Allahu akbar. Egaa biyya hundarraa bakka kana barataa jiranii galatoomaa hayyoomaa wayyoomaa ennaan gabaabaa keenyaani. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Amin.